Oduu tana jalqaba kan hime BBC Afaan Oromooti. Rogeessiif xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO'tti dabalamee jira. Kan ammoo dura ta'aa paartichaa Profeesar Mararaa Guddinaarraan dhaga'ee jedhe BBC'n. Jawaar yeroo biyya Ameerikaa turerraa kaasee waliin mari'achaa turre kan jedhan Profeesarichi hariiroo fi waliin hojjechuu gaaf sana eegalametu cimee amma waliin qabsaa'uuf dhaaba tokko jalatti nu hiriirsisee jedhan. Xiinxalaan siyaasaa fi daayirektarri OMN Jawaar Mohaammed mormii waggoota afran darbaniif Itoophiyaa keessatti deemaa turee fi jijjiirama amma biyyattii keessatti mul'ataa jiru waliin yeroo maraa maqaan isaa hin ka'a. Turtii waggoota 14 booda gara biyyaatti erga deebi'eellee paartilee Oromoo waliin hojjechaa kan ture Jawaar Mohaammed gaaddisa hooggansa Oromoo kan dhimma waloo Oromoo fi dhimma dhaabota siyaasaa Oromoo jalatti mari'atan tolchuu keessatti shoora olaanaa nama qabuu jedha BBC'n. Jawaar Mohaammed sochii Oromoo Faristirraa eegalee hanga har'aatti siyaasa Itoophiyaa keessumaa ka Oromoo keessatti nama gurra guddaa horatee jedha. Jawaar imala ji'a darbe gara Ameerikaa kaabaa fi Awurooppaatti taasiseen hawaasa Itoophiyaa waliin marii gaggeessaa tureen filannoo bara 2020 irratti akka hirmaatu kan hime yoo ta'u akkamittii fi paartii kam waliin akka ta'e garuu ibsee hin turre jedha BBC'n gabaasa isaa yoo goolabu. Murtoo Jawaar Mohaammed KFO'tti dabalamuu kana hordofee dubbiin ijoo miidiyaa hawaasaatu kanuma taate. Namni baay'een Jawaarin baga gammadde yoo jedhu gariin namaa immoo KFO'dhaan baga gammadde jechuu filate. Barsiisaan amantaa fi ogeessi seeraa Hayila Mikaa'el Taaddasaa obboleessi koo obbo Jawaar Mohaammed paartii siyaasaa KFO'tti makamuu kee Profeesar Mararaatu gurra na buuse. Imala gaarii siif haa ta'u waaqni nama uummata keetiif nagaan bu'aa fiddu si haa taasisu jireenya kee guutuutti milkiin siif hawwa mirgaan galii jedhee eebbise. Barsiisaan yuunivarsiitii Diillaa Kumaa Baqqala Jawaar murtoo sirrii fi wayitawaa fudhateera. Siyaasi Oromoo amala bittinnaa'urraa ititee gara dirree taphaa murteessaatti galuufis carraa olaanaa qabaata. Ittaan sunis qindoominni adda bilisummaa Oromoo paartii biyyoolessaa Oromiyaa fi KFO ciminaan hojjetamuun milkaa'ina siyaasa Oromoo ni saffisiisa jedhee amanaa jedhee katabe. Rogeessi Baabsaa Tuulaa jedhamu akkasi jedhe dubbiin dhugaadha. Qaallichi KFO'tti cala'u jedhee jira. KFO'n amma nugusa taatee jedhe dubbiinis madaala isheetti dhuftee jirti jedhe. KFO'n dhaaba biyya keessatti cincaa wareegama baay'ee kaffaleedha. Baga itti makamte jechuun murtoota na jaje. Barsiisaan yuunivarsiitii Bulee Horaa Gammachiis Jaaloo Baallii Jawaar Mohaammed KFO'tti makamuun siyaasa Oromoo fi Itoophiyaa borcamaa dhufe ni tasgabbeessa jedhee yaada jedhe. Herrega siyaasaa sirriidhas jedhe. Carraan paartileen PABO, KFO fi ABO walitti makamuus bal'aadha jedhe. Oromoon illee tanumarratti dhiibbaa cimaa waan godhuuf carraan walitti makamuu paartilee siyaasaa Oromoo akka bal'atu hime. Walitti makamuun kun raawwannaan Oromoon paartii mormituu takka qabaata jedheen abdadha. Filannoo dhufuurrattis kan dorgomu paartii Biltsiginnaa fi paartii amma walitti makamtu tanaa jechuudha jedhe. Siyaasi Itoophiyaa kan tasgabbaa'uu danda'uun rakkoon guddaan biyya kanaa tasgabbii yookiin bakka bu'ummaa dhabuu Oromiyaatiif waan ta'eef Oromiyaan ilmaan naatoo Oromoo qabaniin bakka buunaan Itoophiyaan tasgabboofte jechuudha jedhe barsiisaa Gammachiis. Kana qofaa miti Oromiyaan giddugala siyaasa biyya kanaa waan taateef paartileen saboota lakkoofsan xiqqoo ta'anii harka caalu paartii kanatti makamu jennee abdan. Jarri kunis deebii siyaasa biyya kanarraa qaban carraan argachuu waan bal'atuuf biyyitu ni tasgabbooftii jedha. Dhumarrattis alaabaan Oromoon ittiin beekamu kan amma falmii xiqqoo kaasaa jiru dachee Oromiyaa irratti kabajaan fannifamee argina jedheen hawwaa jedha. Dr. Salamoon Ungashee Gamasaatiin Jawaar KFO'tti makamuun waan dansa jedhe. Yeroo gabaabaa keessatti immoo addi bilisummaa Oromoo, Koongireesii Federaalistii Oromoo fi PABO'n gurmuu yookiin koolishinii uumanii filannoo dhufu irratti hirmaatu jedheen abdadhaa jedha. Filannoon dhufu kun referendamii sirna federaalawaa irratti taasifamu malee waan kan biraa ta'uu hin danda'u. Sababa ta'eef dhaabbileen siyaasaa Oromoo kana hubatanii tarkaanfataa jiru jedheen aman. Baga gammaddan baga gammannee jedhe Dr. Salamoon. Injinar Ayyala Dagaagaa Oromoon nageenya Oromiyaa fi bilisummaa Oromoo hawwu hundi qindoomina paartilee siyaasaa Oromoo sadan ABO, KFO, PABO ciniinsuu guddaan eegaa jira jedhe. Hawwii fi fedhiin Oromoo guyyaa gabaabaa keessatti dhugoomuuf deema. Injifannoon kan uummata Oromooti jedhe. Ogeessi seeraa Shifarraa Leencoo xiinxalaa siyaasaa fi daayirektarri OMN Jawaar Mohaammed dhaaba siyaasaa KFO'tti dabalamuusaa BBC irraa dhaga'uu himee oduu ammee kanaan mooraan qabsoo Oromoos ta'e mooraa siyaasa biyyattiitti miirri uumamaa jiru garaagara ta'us ani akka nama gartuu yookiin dhaaba siyaasaa kamirraa bilisaa fi egeree mooraa qabsoo Oromoof yaadda'u tokkootti Jawaar dhaaba siyaasaa galuun humna dhiibbaa garee hayyootaa rogeeyyii fi xiinxaltootaa kan xiqqeessuu fi inni illee deeggartoota KFO qofa biratti dhiibbaan isaa daangaa dhufuun waan hin oolle ta'us dhaaba siyaasaa akka KFO bu'uura guddaa qabuuf carraa guddaa waan ta'eef Jawaar miseensummaan dhaabaa akka dirree aktiivistummaa salphaa miti itti muddi jedhe. Yeroo qabsoo gaariin siif hawwalee jedhe. Tarkaanfiin Jawaar kun haala siyaasa biyyattii kanaa
hunda kan jijjiiru ta'uu baree uummanni keenya sochii mooraa qabsoo Oromoo tasgabbiin jala bu'ee hordofuu akka qabu dhaabbileen siyaasaa Oromoo miira wal morkii fi wal shakkii keessaa baanii ammas waliin hojjechuuf carraa jiru hundatti akka fayyadaman dhaamuufiin barbaadaa jedhe. Kaafaa'ootti makamuun Jawaar mooraa siyaasa biyyattii keessumaa warra Izeemaa fi fakkaattota biratti miira sodaa uumee akka jiru hime. Olola adda addaas jarri akka jalqabee dubbate. Akkuman kaleessa jedha. Amma maddi rakkoo biyyattii warra siyaasa biyyattii kanarratti waggoota 60f aangoo siyaasaaf tapha dhiiga dhangalaasuu taphatan warra akka Ihaappaa, Mayisoonii fi Abiyootaawii Sadaffaa keessa gaggaragalee lammiilee biyyattii wal nyaachisaa turedha jedha. Jarri kun immoo filannoo akka qabeessam siyaasa biyya kanaa harkatti akka hin galfanne waan beekaniif lammiilee wal nyaachisanii jidduutti aangoo qabachuun kaayyoo isaaniiti kan jedhu Shifarraan. Kanaaf dogoggorri seenaa akka hin jiraanne Oromoo fi Oromiyaan nagaa akka horatan hooggansi siyaasaa Jawaar dabalatee dhaaboleen siyaasaa Oromoo hooggansa bilchiginnaas dabalatee malamaltee akkamiin waliin hojjetamaa irratti hojjechuun gamnummaa barbaachisaa jedha. Safuu Oromoo eeganii yaadaan wal mormaa deemsaan wal deeggaraa biyyattii harkatti galfachuuf dhaabbileen Oromoo ilaa fi ilaameen akka waliin hojjetan dhiibbaa taasisuu irratti xiyyeeffadhu jedhee Oromoof dhaama.